Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii welkaam anaa dhufuu jedheen jira hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana laayikii godhaa sheerii godhaa hiriyoota keessan biraan illee gahaa isiniin jedha obboloota kiyyaa baga eegamtanii akkamii oolmaan guyyaa har'aan isiniin jedha. Egaa rabbiif haa galatu guyyaa har'aa keessatti waa xiqqoo ishii homaa hin jennu. Nagaa qabna isiniin jedha boruttis akka nagaa qabnu abdii qabna waaqayyoo. Biraa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoo kana gubbaarratti akkan hojjedhu kan na godhe ijoollee tokko tokko ijoollee keessattuu yeroo ammaa kana keessatti har'a guyyaa har'aa gara barii ganamaati jechaadha. Gara guyyaa nama 3 rukutanii ajjeesan jechaadha. Garuu biyya keenyaa miti jechaadha isiniin jedha. Namni kamuu du'uu isaatti hin gammannu Itoophiyaa miti immoo wanti isinii galuu qabu isiniin jedha. Lubbuun kamiyyuu du'uu hin qabdu garuu isa kana gubbaarratti dhugaa ijoollee keenyan akkasan jedhaan viidiyoo kiyya yeroo baay'ee dhaggeeffattu ijoolleen tokko tokko dhaggeeffattanii waaratanii bakkee baatanii hin deeminaayii nagaan bu'eera jettanii nagaan bu'e jettanii hin deeminaa adaraa keessanii waan tokko tokkoof of eeggadhaayii xiqqoo ishii amma tasgabbaa'ee torbee tokko ta'ee torbee lama ta'ee haalli isaa hundumtuu tasgabbaa'utti gadi hin bu'inaa dheengadda silaa irra turan inni sinarra gadi baatanii walii gadi deemtan maayidha. Micayyoo wayii keessanuu sagalee na ergitee turte jechaadha. Nagaan bu'e jettee waarratteetu deemte walii hin deeminaa hin deemne anarra guyyaa har'aa jechaadha. Charchiyyuu hin dhaqne jechaadha. Nan hafe mana oole jechaadha. Jarri kiyas mana oolan hin deemne. Innaa akkas isiniin jedha hin ba'inaa gaafa isiniin jedhan ibiddatti isinoo wanti siif fiigsu maalidha? Akka isaa dheengada darbee sanarratti rukuchaan meeshaan hin dhageechisu jechaadha. Innaa waan isaan ittiin rukutan hin beekani sagaleen takka hin dhageessifamne nama du'e bichaadha kana dhagee jechaadha. Safaruma sana jechaadha. Safaruma sanadha kan namni du'e jechaadha nama 3 isinuu televezyiinii irratti hin argitu sa'aatii irratti du'e illee hin argitu jechaadha. Obboloota kiyyaa walii gadi baatanii hin deeminaa isiniin jedha. Micoottu ammaa bukkee sana gadi baatee warrattee guyyaa sanbataati ka sanbataarra mana kee walii gadi ijoollee bira deemuudha otoo deemtu warrattee jarri eenyu jennaan achitti rukutamanii du'anii sana dhageesse jecha argitee deebite jechaadha. Maaluma walii gadi xulxuusin godhaa ijoollee keenya gadi hin teessanii gaafa namni waa'ee keessan adaraa keessan of eeggadhaa jedhee isinitti haasa'u keessatti koomentii keessan tokko tokko nan arga jechaadha. Ija wayiifaa maal jetti ati obboleettii kiyyaa hojiidhuma hin qabdu yeroodhuma asumarraa haasaa ooltaa jette dhugaa na ajaa'ibde bara. Deemi ati biyya biraa biyya nagaa jirta hojii hin qabdu jette hojii qaba hojjechaan jira siin jedha yoo naasa'e immoo maal rakkoo qaba waan nama miidhu maala naasa'e yookaan waan daandirraa nama qabu yookaan immoo waan soba ta'e maala fideetoo asirratti haasa'e akkasuma immoo viidiyoo yeroo nagaan dura jechaadha lolli jalqaba asitti kaasee kanaan hojjedhe gidduutti immoo nagaan bu'e jedhee kanaan hojjedhe. Viidiyoo sana gubbaarratti ijoollee baay'ee deemtanii har'a kan laaltan jechaadha. Koomentii isin barreessitan yaa'u kabaqaa dhiisanii koomentii keessanii fi waan isinii galuu qabu qofan dubbadha. Kan darbe ji'a darbee har'a fiddanii laaltanii waarrattanii waan hin taane hin jedhina isinillee isiniin jechuun barbaada obboloota kiyya. Dafeen dubbadha daqiiqaa 8 irra inaasa waan ta'eefi. Innaa ijoolleen keenya gadi hin ba'inaa isiniin jedha. Amma immoo kan isaan deemanii jiran gara baadiyyaa naannoo sana deemeen ture jechaadhaan safara isaan jiru jarri ishiillee naannoo sana kan jiran firri maatiin tikiyyaa jechaadha madaamiitii yaa'i naannoo sana akka baqatanii jiran jechaadha baqatanii deemanii jiru isiniin jedha obboloota keenya dhaggeeffadha. Naannoo jarri isin jiretti ammas rukuchaan jira jechaadha lollee jira jechaadha guyyaa tokko tasgabbaa'ee jettanii waarrattanii gadi baatanii toggaa fiigdani maal obboloota koo ibiddatti hin gubatinaadha jennee sagalee isinii taana karaa keessaa baanurree barbaaddachaa jirra jenneetu sagalee nuu ta'a jennee warra sagalee nuu taane sagalee nuu ta'a jennee dubbanna isin immoo innisumti walii gadi isin fiigsitoo guyyaa walii gadi fiigda maali gadi ta'a mana keessa gadi ta'a oo jara wajjin ba'uu ta'e jara wajjin hin baatii deemaa'ee. Isiniin jechuun barbaada dubbii namaan dhageessanii gaafa wanti tokko isinirra ga'e har'a otoo rakkoon tokko isinirra ga'ee balaa kanaan saaxilamtanii yaa obboloota koo eenyumtu isin gargaaru ijoolleen asirraa ijoollumti Itoophiyaa keenyaa kun isin gargaaruu hin danda'u bakkeetti saree isin nyaatte dhugaa rabbiite jechaadha. Har'a otoo lubbuun keessa foon keessa wal keessa jiru walii gadi deemuu dhiisati yeroo kana keessatti yeroo
Bakka yaada keenya qalbii keenya gara amantii qabdu keessatti jilbiifattee too kadhattu du'aayii godhattu malee yeroo walii gadi kaattan miti jechaadha. Dhugaa mica'oo kanaanuu nan lole jechaadha baay'ee. Otoo har'a waa taate wanni itti mica'oo sanaan argatan hin jiru jechaadha. Kanaafuu waan akkanaati obboloota koo isin of eeggadhaan siniin jedhaa gadi hin ba'inaayi. Ammaaf asii deemanii jiru. Egaa rukuchaan isaanii isiniin jedheen jira. Nama sadii har'a ajjeesan gubbaarratti sagaleen takka waan takka hin dhageechisu. Yeroo akkasumatti jechaadha. Ani maaliin akka ta'e hin beeku. Isinillee gadi hin ba'inaayi of eeggadhaayi. Manuma keessa jiraadha. In tasgabbaa. Akka tasgabbiin ta'u immoo isiniyyuu hin beektu isiniin jedha. Akka nagaan bu'u isiniifuu isinii gala. Yeroo muraasan booda nagaan hin bu'aa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Waan jiru waan tokko immoo waan an dhageerraa immoo fidee isiniittan himaa warra koomentiidhaan xarxar jetteetoo arraba dhedheerattu hin dhaga'u isiniin jedha. Bilookii godheen of jalaa baasaa rakkoo hin qabu. Kanaaf akkana isiniin jedha obboloota kiyyaa gadi hin ba'inaa walii gadi hin deemina. Akkasuma immoo inni dheengaddaa rukutamaa irra bula suni daandii xiyyaara bakka xiyyaarri itti bu'u bakka xiyyaarri ka'u kan jettan jechaadha. Dhugaa waaqayyo madaamii kee teechiseen gaafadhe bootaa sana miti ijoollee isarra hin rukunne jecha. Namoonni baay'een inni rukutame eessan gallaa maalidha jettanii kan yaaddoftan hin rukutamne jechaadha inni naannoo safara sanadha jechaadha. Naannoo sana rukutan isiniin jedha. Malee inni hin rukutamne isiniin jechuu barbaada. Kanaaf hin yaadda'inaa. Akkasuma immoo lakkoofsa kiyya qabadhaatii koottaa jedhee liinkii isaan viidiyoo dura hojjedhe liinkii jala kaa'een jira. Isuma jala dhaqaatii seena qabadhaatii koottaa na dubbisaa imoodha jechaadha. Gara garee sanaattas hin dabala isiniin jedha. Rakkoo hin qabu wajjiniin rakkoo walii hirmaattuu isiniin jechuu barbaada obboloota kiyyaa. Liinkii koomentii jala kaa'een jira. Isuma hordoftanii warrattanii qabattanii dhuftanii imoodhaan itti naqatanii warrattanii na dubbistu rakkoo hin qabu. Kanaaf akkamitti gallaa mootummaan biyya keenyattuu akkaatti yaa'iin jira biyya keenya akkas ta'e jettanii yaada keessa waan tokko koomentii keessan nan laala. Yaa obboloota kiyya waan barbaade yoo ta'e biyya ofiitti akka barbaadaniyyuu hoo ta'aniyyuu homaa miti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hundumaaf rabbiin sinaa eegu siniin jechuun barbaada. Walii gadi hin deemina adaraa gadi ta'a tasgabbaa nagaan ta'ettanii walii gadi fut hin jedhinaa yaa obboloota koo. Dhugaa waan isin jaaladhuuf yeroo baay'ee dhufeetoo isin gorsa jechaadha. Kanuma isiniin jechuudhaaf gara keessan dhufee kan du'e kamaalaa jennu rabbiin isaan haa yaadatu dhugaa rabbiiti. Warra jiru kanaaf immoo araara biyya kanaaf araara haa kennuun immoo nagaadhaan warra galu biyya keenyatti galu nu haa taasisu obboloota kiyyaa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa laayik godhaa hiriyoota keessan hedduu biraan gaa'e. Akkasuma warroonni har'a dhuftanillee maamila koo ta'uu hin dagatina. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa. Viidiyoo hojii darbee dhuftanii tottiin nan qeeqinaa isiniin jechuu barbaada. Waan hundumaaf waan gorsaa waan isinii yaada isinii qabu malee waan balleessaa isiniif qabu hin dubbadhu. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa turtii gaarii. Baay baay. Ciao.